Jedhamtuu eessaa dhuftanii maaltu isinii ta'e? Ani iddoon maqaan koo Zinnaash Qaasim jedhama. Iddoon dhufe immoo Arsiidha. Arsii Loodee Toosaa jedhama. Asumaan jiraadha ganda duwwaa sadii. Ishi maaltu isinii ta'e? Ani Waaqayyoo wanta naa godhe baay'eedha. Ormii koo guutuu Waaqayyoo waan dubbadhee finneedha wanti inni naa godhe. Ani Waaqayyo lafa gadi fagootiin na fide amantiin koollee amantii kanaa miti amantii musliimaa keessaa dhufe Waaqayyo waan guddaa na hojjete egaa kana baay'ee dubbadhee fixuu hin danda'u achi keessaa garuu hamma gooftaan na gargaaree gooftaan lafa kana itti naa godhe dhuga baatii sadii amma afurii kan caalanuu qabadheera yoo carraan naa laate ba'uu danda'a. Garuu achi keessaa wanta dinqisiisaa gooftaan naa godhe dhugaa isinii ba'a. Achi keessaa wanti dhugaa isinii ba'u ani gooftaa kana erga fudhadhee gara 2016 waggaa 10dha. Kan fudhadhe waggaa 10 jechuudha. Kanarraa kan ka'e maatii kootiin gargar citee ture. Maatiin koo nan dubbisanii silkiin hundi narraa cufateera. Gooftama kana duuka deddeebi'aa jechuudha. Kanarraan kan ka'e mucaa koo erguu baatuma gooftaan fudhatee mucaa ji'a 9 namni na jala hateetu barbaaddu karaa silkii argatta silkii siidaa wala manaan jedhamee natti dubbate gooftaan oduun guyyaa 3 keessatti jecha san raawwatee karaa silkiitiin dhaga'uu jalqabee bilisa jechuudha sagalee ishee erga sagalee kana dhaga'e immoo waggaa 3 fixeera akkasumatti silkii naasofsiisa malee isin nan beektu ani ishiin beeku. Kanumaan utuma jedhu yaa Waaqayyo silas hin awwaalne namni awwaalateeyyuu callisee ta'a. Awwaalches illee beeku mucaa koo nan dhabe beektu mucaa ji'a 9 daabbee beekti mucaa warri ga'ee argu beeka mucaa waan nama gootu garaa koo madaadhaan taa'aa ture. Utuma kanaan jiruyyuu mucaa shabaqqatuma ittuma dhiise akka barbaade haa ta'u jedhee garuu sagalee dhaga'eera. Kanaaf booda ji'a 3 kana gaafa fixu jedheetu karaa lafa kanaa dhufe sagantaan wayii gara lafa kanaa dhufe gaafa gara lafa kanaa dhufu asii baay'ee dhukkubsataa ture kiniini malee danda'ee buluu baay'ee gara malee na dhukkuba na affana namni Waaqayyo karaa ergaatiin na dabarsee ati baay'ee affanamtaa baay'ee ukkaamsanaan jedhanii ergaan gaafa na darbu Waaqayyo karaa isaan dubbatan sanii asii sanarraa bilisa na baase kaduraan kiniini Ishi guyyaa sanaa baay'ee cinqamaa ture kiniini malee tasa buluu hin danda'u ture ani gaafa sanarraa rafee bulee kiniini sanis hin bituun nagaa koo ture amma lafa kanatti dhugas hin baane garuu kuboo gooftaraa fuula keessan dura dhaabee irratti daddabalee dhuga baatii gurguddaan dhufe malee lafa kana Waaqayyo jira nama kana duuka Waaqayyo jira jedhee calciree nan dhufa nan ta'a waan hojii hojjetamus beeka lafa kanatti immoo raajii isaaniitti dhumiti wangeelli isaan lallabanii fi wangeelli gosa hojjeta lafa kana dhuga eessaa dhufa laakiin wangeela keessaa dhufa waan ta'eef achuma keessaa dhumanii raajii sababii ta'e tokkoffaan wangeela ani wangeela na gargaaree wangeela na wajjin ta'e guyyaa sanillee sagalee kan wajjin ta'e sagalichuma na argate sagalee waan ta'e magala keenya ta'e. Asirraa bilisa baatanii kunuunsaa jalqabaati namni hilillee qabdanii namni galata qabdan galata Waaqayyoo dhaabnaa Achi boodee bakka kana murteeffadhee Waaqayyo lafa kana jira kan jedhu amma siin murteeffadha. Haadhallee Waaqayyo sagalee naa qaba sagalee nama dubbatamu kan kootii kan keessanidha. Haadhallee murteeffadha jechaa jira ani murteeffadhee gola kadhataa kana bishaan qabattee galee amma mucaa waggaa 20 keessin hin jiru kana silkiin beeka malee jaaliin agarree itti garuu qabatee dhimma hin bahe. Gara biyyaatti galuudhaaf mucaa silkiidhaan haasuuf waggaa 20 jalaa baddee geesse kana arguudhaaf dura jalqaba gola kadhataan kana jettee bishaan qabattee galte. Bishaan qabattee galee akkas illee akkasii karaa deemaa jira wanta akkasii biraa kan jedhu gaafa sanillee maaltu dandamamee sagalee Waaqayyoo keessa sii faradameera jechaa turame bakka naa faradameera wanti hunduu naa faradameera kan jedhu amanee fudhadhee gola san galee naa fudhattanii waan ajaa'ibsiisaa fiddee dhuftaa waan xiqqii fiddee dhuftaa deeminaan jettanii bishaan irratti naa kadhattanii ani gara biyya Arsii deemee jechuudha. Ishi bishaan kadhataa qabattanii dhaqxan. Bishaan qabataa dhaqadhee achi booddee wanti waanuma maatii gola kadhataatti maasiniin jedhe. Waaqayyo waan dinqisiisaa fiddee dhuftanaan jedhe. Waan dinqisiisaa sii ta'a waan dinqisiisaa fiddee dhuftaa
sii mijataa deebi'aan jette. Okay. Jedhee gooftaan akkasumatti dubbate achiinaan deemee amma gaafa deemnu Addis Ababa gaafa deemnu baay'ee fittasha garagaraatu jira. Baay'ee jeequmsa garagaraatu jira. Baay'ee achi gubbaa sanatti illee ta'e namni silaa seeraan hin darbu kan jedhamu bunni naqamte irraan deebi'u ture. Makiina irraa gadi battanaa turan akka gudii kanatti. Innis gadi ba'aa gaafa nuun jedhan nullee akkana jalaa cinaa boolla achitti keessatti hafne. Fakkashee gadi anti kiiloon kana yaala filbaqaatiin maanni bunnaa jedheetu bilittiin isaa ture. Asii akkas fuuldura ta'u namatti ta'aa ture. Bishaan dibataa immoo shaantaa keessa baatee makiinaa keessa jira. Bishaan gola kadhataati fudhattee. Gola kadhataati fudhattee deeme achi keessa jiraa ture. Fakkashee fakkashee gaafa akkasuma bira ga'u akkas ofirra naanna'e. Ameen. Isin hordofee oduu isin sakatta'in deebi'ee tokko. Yeellee yookaan ishiin tokko baay'ee qabatteetti dhadhaa gubbata keessatti muudii garaagaraa qaqqabataniiru. Mucaan dargaggeessaa tokko miila gidduu gashate baay'ee nama ture inni bakka balqaniiru. Namichi naannoo ofirra deemee. Ollaatti ta'uu bakka asii bakka simbiri kun fakkashameera akka kana wanta argagee wal qabu. Amma akkee duraa miti. Sababa kee qoodaa kee waa haa ta'u. Kan galte nama. Namni amatti duwwaa namaa na ta'e. Hin hojjeta waa ta'e. Hin hojjeta taanaan haala isa jalqabaa siif amma waa siif haa ta'u. Echi. Achi booddee naannoo biraa maal bakka jira jedhan bakka maal elektiriikii qabi jetta waan isaa maanyi maatu sabar kana jiran Yesuustu jira bakka dibata jira abidda jira abiddicha nurraa deebise isa inni walitti kolfa keellaa keenya hin darbine hin dhagee gaafa dhagee inni mucaan koo kaampaasii jiraa ture isa dawwalee isa waameetu naannofnee lafa mucaa dootii san dhaqee nagaumaan karaa nagaa jechuudha. Mucaa koo kan waggaa dibba mallee gooftaan itti nageesse gaafa annaku ijoollee lama godhattee heerumtee. Yesuus Kiristoos keekaa nama fagee wakkaanii darabee teessee ijoollee lama godhatte. Amma yoo waliin xinnaa sagalee faqaa waaqayyoodha. Haleluuyaa. Ishi argattee bakkaatii mucaan koo irratti gosa waliirratti hin tinellee gaafa akkas yeroo mucaa ishee xinnoo hin dhukkubsataa ture mucaa dhiiradha. Kan ishiin deesse jechuudha. Amma karaa bobbaa isaa kanatu gadi ba'a waan isaa. Fardarraa dhufuu gaariirraa dhufee akkas ta'e nan jettee haakimii geessee dadhabee shoroo. Yeroo bobbaa taa'u gadi ba'a. Gadi ba'a bakka dhiigatu dursee dhufaa gaafa immoo shimpileetiin isaa dhufa baay'ee itti cannaqamaa turte. Maal ta'ee jennaanii akkasiidhaan nan jette. Mucaan kan jedheetu badeemaa suura illee dhuunfanii ture meerraa miiciti akka bishaan himaanirraa miicinatti fidiin jedhee. Isaa gadi ba'ee. Gadi ba'ee akkasuma. Mana kimi keessaniiru? Mana haakimii eessanii geessitee dadhabde. Mana biraas keessaniiru? Irratti illee kadhatamee maal jedhee du'aa inni godhameera garuu hin danda'amu. Achi booddee dhaqaashiinuu dhiittee naalaatti mucaa akkasumatti miila isaa akkas walitti qaqqabeetu bishaan dibataa san itti naqee fi hirmaatti akka kootichi susukkuumee maal jedhee mucaa garaa jala bishaatee ganama gaafa koo nama argaatee mucatti hin tine. Malu kami tak. Nama Yesus itu. Maka Yesusin harga kendi kan ada dekat aku tahu aja. Amin haleluya. Aku sadar deh bayi itu saya sadar deh tiga deh umbuna ijaran deh nama mau dijaga ya. Akhirnya mana ada kerja wakil soji dijaga. Dijaga kamu tadi. Dijaga kami mucaan ko naga ite ammo achi mana mucaan ko tidene mana abba ko tidake. Gaafa mana abbaa kootii yaadu fayyadee nasaa taate ammaan nyaata godhame nasaa jirti jecha fayyadee bakka bishaaree. Achi booddee mana abbaa kootii gaafa dhaqu abbaan koo hedduu beentee san taate gaafshiin duutellee akka ishee natti dhufee yoo ani keessa akka dhufne ijoollee 12 qaba 12 san beeksifateera ishiin duuteetti waan hin taane keessa galteetti kana cufan hunduu na cufeera. Amma gaafa mukkara mana abbaa kootii dhaqu. Awwaala eegayyuu awwaala isaarrayyuu kan dhaabbata. Bakka yoo argee akka dhufne yoo silas duuteedha ofiishi silas duutee waan hin taane keessa galteetti yoo argee akka dhufne maatii isaa du'aa beeka deegani jiraatee arga. Hiika daabe haleluuya. Bakka tuba du'aa beekani harka keenya hayyu. Sakitee na biyaas. Haleluuya. Ishee
barbaadde hin dhaabbati lakka waaqayyo waa qaba sirna eenyumaa kee guddinaa kee argaa achi booddee gaafa naqu ani soomii isaanii soomii fakkaanne yeroo soomii dhaqee isaan galgala na fattaaru achi nani dhaqee namoota du'an naqaba silas dhiistaniirtu waadicha dhiistaniirtu isneera keessaa galleena yesuusin amanneera jedheen bakkaatu yesuusin amanneera soomii neefne bakka waan hin taane sooma waan hin taane irraa soomne malee biddeena nu fidaa jedhee mucaa koo fudhadhee dhaqee mucaa koo dubartee immoo biddeena nyaanne abbaan koo na simatee bakkaati ergasii ta'e maaltu muranii bakkaate ameen haleluuyaa isa naa booda maal ture achi booddee bakkaati haala mana abbaa kootii bulee naga'ummaan na geggeessanii nyaannee dhugnee gallee achi gara mana obboleessa abbaa manaa kootii tokko gaafa dubbisuu dhabu mucaa tokko ishee seexanii qabate tokkotti nageesse gooftaan waansa seetana qabateetti seexanii qabatee mucaan hin doorsi ture silas sooma keessa caatiin hin qabamu ture sababiin gattee dhukkubsattu caatii irratti qabamu seetana keessa baasu jedhanii caatii qabamu wanta garagaraatti aarsuu gogaa bineessaa jiru nyaara bineessaa jiru manni akka jiru cincaa rakkaati itti aarsu gaafa nagu manni cincaa'ee naaraa isaanii qabamu mucaan qabuma dhukkubsa mucaan tokko akkisiisa takka doorsisa takka birbirsi jala jechi takka birbirsi keessaa waan garagaraa ishii godhaa ture egaa dadhabaniitu ishii gaadatti gashaniitu saaloonii keessa caatii qabaa turanii amma itti hojjetee jennaan akka ta'e nama binnaan jedhanii bakka akkasumatti dhufan jedhan achii na dubbisanii maal jedhanitti maal taate mucaan jennaanii boossi isaan iyyisiisa waan godhu beeknu naan jedhanii anu isaan achumatti dhiisee dubbiseetu mucaa bukkee gaafa dhaqu bishaan dibataa kan harkaa qabaa ture salas taa'ee deemanii maqaa gooftaa yesus jedhee warra caatota achi maqaa gooftaa yesus eegaltii laata keessa akkuma koo akkas baafatti jiru mali gubattuu meeshaalee turte kan inni kennan kan inni argatee naan jette gubattuu meeshaalee seeraan achi booddee ani nama jedhata bidaashin birdiinsi jala babbattee jettu hidhiinda tokko waaqa keerratti ishii kana dura baatu ta'e achi booddee hidhiinda shiru gara marii dhiiga horaa ishiin dabaltu abbaan fiigeenatti dhufe lafa qaamanii dhiisee bakka qaamu dhiisee ta'e mata tuncaan naan jedhe adumallee daree akka ijjisiisaa guddaa dhaan mallee sun ijjisiisutti ijjisiisa malee achi booddee mucaan maqaati aarii ajjeeseera ijjishii kun itti maatii ta'ee itti diddiimateera itti aarsaa bulanii fi takka turte ani isheen duute eenyaalee bakka yaa waaqayyo gooftaan eechumaan badde lakaati sagalee sin histe maal sin jedhe achumaan hite keessa canaate bakka achi booddee maal ta'aa jirti xinnoo bira ta'ee gaafa jedhu Badrus akkas biraa bantee gaafa baay'ee tolan jette akkasitti naammattee mucaan nagaa taate. Nagaa si taatee kun nagaa taasee tamis gadhiisee Adeeman beektu. Inni kaanii nyaara barbaadee, baala barbaadee, qoricha barbaadee, gandarraa gandatti dhabee rakkataa. Alakkaa harka keessa ibiddi jira. Eshi fayyidi isheenis. Fayyitee namaa taatee achuma immoo ollaa isaatu jira wanta dinqii tokko irratti ta'e. Gaafa ishiin akkas taatu odeeffannaan jira amtee ishiin akkas jennaan akkas ta'a gaafa jiru. Mucaa tokko dhukkubsataa ija kana keessatti waa bare waan akka qullubbii soorii itti ba'e. Tokkonas immoo bada haakimii gubbaa tokko hambassa. Achillee deemee tiraasuun yoo taate ijji kee kun humna arguu ittiin argachuu danda'a. Jadi bayi sedate abenas tada orang bukan pakati wani obat tadi. Aci aku kalau cari pada jalan ini wani obat pada atau kenapa? Baru itu tidak. Curi apa sih dek? Curi pada jalan ini umur baru tu saya wani obat pada atau kenapa ni nanti? Saat itu kan saya ya bisa sadata berarti itu bisa sadata kecil dalam masjid ada ini. Aci booda jeeri baala qabee amma qaba hedduu sijuu jedhe sila sukuran dubbatti iyyuu seexana gombisaa jira waan ta'eef. Bishaanichi bakka taasisa. Bishaanichi bakka taasisa keessatti gaafa itti biisu dugda akkam sakara qaba. Kunillee iyyuu hin boodaamu. Akka mul'achuu ta'e. Akka mul'achuu wayii ta'etti jabana banee cuccufee ture. Buraayyoo deemee sadaatee akkas gadi jedhee ol jedhu morma keessaa asitti gadi na waraana. Nyaari kun lamaa walitti na harkisa jedhee ture. Guyyaa kan mana isaanii bulee kootu nan jedhanii achitti mana bulee
Waan garagaraa bakka haati manaa isaa mata turraawaa ture mataa gubaa malee dhaabachuu iddoo maleetti nama hambisa. Baay'ee yaade taa'ee ilaale jechuudha. Warqiin akka irraa qabanii maaliidha? Sibiilaadha. Namoota baay'eedhaaf hin galle. Amma ilaala dubartiin kun biyya baay'ee ari'amtu dhatte. Du'a ishee eegu turan. Nu bira gahii jedhe. Amma waaqayyo kanaa kam jalqabe? Haasaa haasa'uu jalqabe. Raajummaa miti, paasterii miti, qeesii miti, luba miti dubartiin hin dibamne. Garuu bishaan dibataa fudhattee dhatte. Amma isinii galaa ilaalaa gaa amma jechuudha. Mana ishee dhala isheetti kenne. Mucaanii mana keessaa dhuguun qophaa'u fayyade. Dubartiin maraatummaadhaan rukutamtee jirtu fayyade. Amma immoo nama xuqur ambassaa dhaqee xuqur ambassaa Yesuus. Ameen haleluuyaa. Keessatti opereeshinii yoo ta'e iji keenya mana jedhamee bishaan lama waa tokko yeroo jiru jechuudha. Namoota baay'eedhaaf hin amanne. Ishi mucaan sun hin fayye. mucaan sun hin fayye. Ishi haati manaa naan jetti. Haati manaa bishaanicha maal godha? Haati manatti naan heegayaasiin irraa bayaasiin jedhama maqaan heegayaasiin irraa inni sun qorichi sun balleesse. Ishi Anallee mataa keessa naguma mataa irratti na naqinane. Ishillee ture mataa irratti gaafa akkasuma gumee akka nama kasala bishaan aamseetitti mataan ishii kun aaraa ture. Herregaa sanitti hin boqotte isin nagaa ishee. maaloo galata fidaa duusaa Oke, waaqayyo isin haa eebbisu. Amma kana waaqayyo isin yoo Tokko ishee waaqayyoome gabaatti sila isinitti hin himne garuu fakkeessa koo jirudha. Ishi Achi gaafa ji'a fiteetiin hin galu mucaan koo waggaa 3 barana hospitaalatti geessee turte. Seetaan akka duwwaa gurgurashee mucaan jalaa dadhabde. ishi Waaqayyo kaasitti nagaa achi ture kootti nan jechaa turte koottu kophaa koottaa miti eekoo maaliif achi turte koottu nan jennaan waaqayyo jira asii dhufa waan jedhe achi gaafa naasitti galee torbee ani galetti mucaan koo mucaa godhattee kabeessa seetaan akka duwwaa gurgurache kaasutti gurguraachisee asii gaafa ciniinsuun qabu jechuudha dibatuma kana ciniinsuun qabee gaafa si waamanii ture mana ishee dhaqu ambulaansiin waamamee dhufe gaafa ambulaansiin dhufee fi asii fudhatee jee untuk libaran gay naannoo deemaa kennitu tani irratti beektu magaalaa irratti beektu piraafii keessatti untuk harki namaa biraan ga'in gooftaan oolmaa isaa daqiiqaa tokko keessatti mucaa durbaa maal fakkaatu arganne gooftaan kaasutti hin bahu. galata fidaa duusaadhaaf galata fidaa ishi ergaa maal qabdu saba kana maal jettu ergaa Saba kanaaf wanta ani jedhu garuu ani gaafa yeroo waaqa kana amanu jechuudha gara 2006 amane isiniin jedhetti amantiin koo amantii maadha bakka gooftaa kan hin amaneetti masixadhe bakka gooftaatti yoo siqan gooftaan namatti siqa amma yoo achi ergaan durfa akkuma amanee ji'a 5 gaafa ji'a 5 gahee amanee waaqayyo waan aaraman keetti ture waaqayyo waan akkasii jiru yoo asirra akkasitti aarsaadhaan lallaban kana baay'ee simadhee ni fudhadha unkaan hafuuranitti fooniin galee waaqayyoon waan himaa godhan jedhu kun maali jedhee fooniin akkatti mana gormeessa barbaadeera amantiidha kan ta'e maal nu gochaa jira ibsoo dhugoo maali wantooti beektan jettu kun jedheetu yeroo naan galisa fa'a nan barbaada dhugaa waaqannee maaltu naa ta'e laatti mana kana keessa jiraate garuu waaqayyo waaqa ta'edha ijaan ijatti na agarsiise ilma naa godhe dhugaa. bishaan kadhataa bakana guyyaa tokkitti gola kadhataa galtaniiti dinqii lamma kana eessattuu taayilaa keessattuu ta'uu hin dandeenye ta'e si wajjiniin maal jetta saba kana Ani saba kana wanta jedhu waaqayyo akka as jiru waaqayyo nama kana wajjin akka jiru bishaan yoo ta'e ila ala kanaa hin jira ilaatti bishaan maadha bakkaati ala kana bitachuu danda'u ala kana fudhatanii dhuguu danda'u garuu bishaan mana kanatti dibata akkanam bishaanii miti kun bishaanii miti dhiiga Yesuus Kiristoos dhiiga dibata godhe jira dhiiga Yesuus Kiristoos karaanoo fannooti jedhee dhiiga jedhee gaafa qabna dhiigni Yesuus waan hin goone qabu bishaan jedhanii akka bishaanitti takka maallee amananii dhufanii naaf ta'a jedhaniitu sabni kun amananii yoo amanta walitti hin gooneef hin qabu waaqayyo wanti mana dhaa godhan lafti amanuudhaa bakka gooftaa galateeffadhaa fi akka rukaatii bakka itti ilaaluu isaa waaqayyo bara bara isaa eebbisu jireenyi kee haa eebbifamu bara daanka keessa rukufaa gooftaa galateeffadhaa. Olmaan yeesoo baay'eedha olmaan yeesoo
olman Yesu bayeda anafi sifi nuifi anafi sifi nuifi anafi sifi nuifi olman Yesu bayeda olman Yesu bayeda anafi sifi nuifi anafi sifi nuifi hallelujah anafi sifi nuifi የነፍሴን ጩኸት ሰምተህ ባትመጣ ባትደርስላት ለነፍሴ ጌታ ምን ይሆን የኔ ዕጣ ምን ይሆን የኔ ዕጣ ለነፍሴ አንተ ባትመጣ ምን ይሆን የኔ ዕጣ ባትደርሰልኝ ጌታ ምን ይሆን የኔ ዕጣ የነፍሴን ጩኸት ሰምተህ ባትመጣ ባትደርስላት ለነፍሴ ጌታ ምን ይሆን የኔ ዕጣ ምን ይሆን የኔ ዕጣ ባትደርስልኝ ጌታ ምን ይሆን የኔ ዕጣ ለነፍሴ አንተ ባትመጣ